Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummatarraa qophii kennaa addaa ispoortii qabannee isiniif dhiyaanne qophii kennaa addaa ispoortii irraa qopheessee kan isiniif dhiyeessu an Jibriil Muhammadi ogummaa kaameraaf teeknikaatiin Umar Jamaaltu nafaana jira. Hanga xumura sagantaa kennaatti immoo nu hordofaa affeerraa kenna. Mata duree kennaa irraatti yoo deebine kan reegaan AC Milan Mike Mayan arrabsoo sanyummaarra gaheen tapha jidduutti addaan kutee dirree dhiisee bahe. Amajjii 24 bara 2024 jalqaba sagalee jaldeessaa deeggartoota keessaa dhagaa kan jedhu Mike Mayan Serie A Itaali keessatti tapha AC Milaanii fi Udinese waliin taasisan irratti arrabsoo kan reegaa AC Milan irratti gaheen taphni daqiiqaa muraasadhaaf addaan citee ture. Pirezidaantiin bulchaa kubbaa miilaa idil addunyaa fiifaan Gianni Infantinoon deeggartoonni sanyummaa yoo nama arrabsan taphni addaan citee gareen isaanii forfeedhaan akka adabaman gaafatanii jiru. Pirezidaantiin fiifaa kanaan kan gaafatan sanbata darbe gocha fokkisaa deeggartoonni Udinese fi Sheffield United garee morkattoota isaanii sanyii gurraacha ta'an arrabsan boodadha. Tapha AC Milan Udineseetti mo'atetti deeggartoonni garee mo'ame reegaa AC Milan Mike Mayan sanyummaa isaatiin waan arrabsaniif taphni yeroo gabaabaadhaaf addaan citee ture. Ispoortiin fayyaadha, ispoortiin nagayaa, ispoortiin guddina, ispoortiin jaalala. Kan reegaan AC Milan Mike Mayan tapha Udinese waliin taasisaniin sanyummaa kootiin arrabsame jedha. Kan reegaan kun boqonnaa booda taphni yeroo deebi'u sanyummaa isaatiif arrabsamaa akka jiru daanyaatti hime. Dirree dhiisee yeroo ba'utti hiriyoonni isaa garee isaa keessa jiranis isa waliin ba'anii jiru. Kuni kan ta'e taphataan sarara gidduu AC Milan Ruben Loftus-Cheekiin goolii lakkoofsiseen daqiiqaa muraasa booda ture. Taphichi addaan citee daqiiqaa 10 erga ture booda deebi'ee jalqabamee jira. Kubbaan miilaa akkanatti taphatamuun itti fufee jennaan hin danda'amus jedhanii jiru. Kun yeroo mudatu kan jalqabaa miti jechuun Sky Sport Xaaliyaaniidhaaf yaada kenneera. Mike Mayan kan reegaan lammii Faransaay ta'e Maayikiin adabbii cimaan jiraachuu qaba. Sababaan isaas odeessuun keenya qofti faayidaa akka hin qabaanne arginee jirraas jedha. Mike Mayan akkuma taphni jalqabame sagalee jaldeessaa deeggartoota keessaa dhaga'ee haa ta'u malee waayyoo hin dubbanne jechuudhaan haala ture dubbatee jira. Yeroo lammaffaatiifis gara kubbaatti yeroo dhiyaadhutti sagalee kana irra deddeebiidhaan dhagahe. Yeroo kanatti ture daanyaa afuraffaa fi hiriyoota koo garee koo ta'anitti haala ture kan beeksise jedha. Kan reegaan kun itti dabaluudhaan baay'ee aaree ture. Taphachuu hin dandeenye. Haa ta'u malee kun maatiidha. Maatii dhiisee deemuus hin barbaannes jedha. Maaliin fuulaxaa kan duraan Tiwitara jedhamuun beekamu irratti ergaa isaa dabarfatee jira. Sanyummaan kubbaa miilaa keessatti bakka hin qabu. Baay'ee gaddineerra. Maayikiin nuti si waliin jirraas jedheenii jira. Liigicha yookaan Serie A Itaaliin dursaa kan jiru Inter Milaan ammoo nuti obboloota addunyaa kanaati. Loogii gosa kamiiyyuu ni morminaas si waliin jirra ergaa jedhu dabarsanii jiru. Taphichaan booda taphattoonni duraanii fi amma baay'ee fuula miidiyaa hawaasaa isaanii irratti taatee mudate kana abaaranii jiru. Taphataan sarara duraa yookaan jifataan duraanii Arsenaal Ingilizii Ian Raayitiin arrabsoo sanyummaa kan reegaa lammii Faransaay kanarraa gahee warra abaaramaa keessaayis jedha. Serie A Itaaliinis akkuma sana sanyummaa gosa kamiiyyuu ni mormina jedhee jira. Kan reegaan Faransaay AC Milan umriin isaa waggaa 28 ta'e kun deeggartoota hunda ta'uu baatanis namoonni gocha kana raawwatan sirriitti itti himamuu qabaas jechuun dubbate. AC Milan taphicha erga jalqabee booda goolii lammataa itti galeen durfamuu boodarra garuu mo'atee bahuu danda'ee jira. AC Milan taphicha erga jalqabeen booda goolii lammataa itti galeen durfamus boodarra garuu mo'atee bahuu danda'e. Jijjiiramee kan galee Luka Jovic fi Norwaa Okaafoon gooliiwwan lakkoofsisaniin taphichi 3-2 mo'atamee jira. AC Milan Serie A Itaaliyaan dursaa kan jiru Inter Milan irraa qabxii 6 caalamee sadarkaa sadaffaarra kan jiru yoo ta'u
lamaffaarra kan jiru Juventusiin Inter Miilaanin tapha isaanaaf tokko tokkos qabu. Kaptiin keenya lammaffaan haaluma wal fakkaatuun Sheffield Wednesday fi tapha Coventry City waliin taphataniin taphataan Coventry Kais Palmerin deeggartoota sanyummaa isaatiif arrabsamuu himee jira. Eviantinoon fuula xaa isaanii irratti barreeffama baasaniin kilabiin deeggartoonni bifa namaa irratti hundaa'uudhaan nama arrabsan irratti adabbiin cimaan darbuu qabaas jedhanii jiru. Tarkaanfiiwwan sadan yookaan tapha dhaabsisuu, tapha irra deebi'anii dhaabsisuu fi tapha addaan kutuu dabalee gareewwan arrabsoo sanyummaatiif sababa ta'e forfeedhaan akka adabamu akkasumas sadarkaa idil addunyaatti adabbiin istaadiyeemii akka irratti dabarfamuu fi sanyummaan irratti immoo himannaan akka banamu qabus dubbatanii jiru. FIFA fi kubbaan miilaa warra miidhaan sanyummaa fi loogiin gosaa kamiyyuu isaan irra ga'e guutumaan guututti deeggarsa qaban ni agarsiisa. Isa dhumaatiif immoo sanyummaan haa badu, loogiin gosaa kamiyyuu haa dhaabbatus jedhanii jiru. Gochaawwan sanbata darbee Udinizee fi Sheffielditti raawwatame fokkisaa fi guutumaan guututti kan fudhatama hin qabnedha. Taatee sanbata uumameen warra miidhamaniif deeggarsa guutuu qabaas jedha Infantinoon. Ispoortiin fayyaadha, ispoortiin nagayaaf, ispoortiin guddinaaf, ispoortiin jaalalaaf. Kayas Palmerin dhaloonni isaa Ingilizii ta'ullee taphataa Jamaayikaati. Shaampiyoonshiippii Ingilizii keessatti Palmerii waliin wal qabate kan uumame tapha Koopiniitiringii fi Sheffield United 2-1 injifatanidha. Taphichi daqiiqaawwan baay'eetii fi addaan citee akka ture taasifame. Daanyaan leenjistoota lamaan waliin dubbachaa tureera. Poolisiin kibba Yoorkishaayir qorannoo kan jalqabaa yoo ta'u haala ture hubachuus akkasumas warra arrabsoo kana keessatti hirmaate adda baasuudhaaf kilabootaa fi poolisii West Midlands waliidhaan hojjechaa jirraas jedhee jira. Sheffield ammoo namni kamiyyuu yakka ta'e argamnaan dhorkaan cimaan isa eeggataas jedha. Palmerin garuu haalli jiru ni jijjiiramu kan jedhu shakkii qabaachuu dubbata. Tapha waancaa Afrikaa kan bara 2023 torbee darbee galeen marsaa kana dorgommicha biyya isiitti kan qopheessite Ivory Coast jalqaba 2-2 Ginii Bisaa'uudhaan injifatamtee turte. Marsaa lammaffaa fi sadaffaallee mo'amuu isii akkasuma carraan isiin gara marsaa itti aanutti darbuudhaaf qabdus baay'ee dhiphoodha. Taphoonni har'a galgala taphatamuu fi roobii boruu taphatamuudhaan ni goolabama. Gareeleewwan hundinuu abdii gara marsaa itti aanutti darbuus ni qabaatu. Ispoortiin fayyaadha, ispoortiin nagayaaf, ispoortiin guddinaaf, ispoortiin jaalalaaf. Tapha waancaa biyyoota Afrikaa kan bara 2023 eegaleen marsaa kana dorgommicha biyya isiitti kan qopheessite Ivory Coast tapha jalqabaa 2-2 Ginii Bisaa'uun injifattus. Tapha marsaa lammataa taphatameen Naayijeeriyaan 1-2 injifattee jirti. Akkasuma tapha marsaa sadaffaa kaleessa Ikwaatar Ginii waliin taphatteen qopheessituu waancaa Afrikaa bara kanaatuun Ivory Coastiin 4-2 mo'atamtee jirti. Ramaddii garee ofii keessaa qabxii 3 qofa walitti qabachuudhaan sadarkaa sadaffaa irrattis argamti. Akkasuma ramaddii kana jalatti kan argaman Ikwaatar Ginii qabxii 7 walitti qabachuudhaan tokkoffaa irratti kan jirtuu fi Naayijeeriyaan qabxii 7 walitti qabachuudhaan caalmaa goolitiin ramaddii isaa keessaa lammaffaa irratti argama. Ramaddii baa jala kan jirtu Masriin immoo tapha marsaa 3 taphatteen sadeenuu qabxii qoodachuudhaan ramaddii ofii keessaa sadarkaa lammaffaa irratti argamti. Keeppi Verdiin ammoo tapha 2 mo'achuudhaan akkasuma tokko qabxii qoodachuudhaan qabxii 7 walitti qabattee ramaddii isii keessaa sadarkaa tokkoffaa irratti argamti. Gaanaan qabxii 2 walitti qabachuudhaan ramaddii ofii keessaa sadaffaa irratti argama. Taphoota marsaa sadaffaa har'a taphataman Gaambiyaan Kaameroo wajjin taphata. Akkasuma Giiniin Senegaal wajjin kan taphatu yoo ta'u Angoolaan Burkina Faasoo wajjin, Miritiniyaan Aljeeriyaa wajjin marsaa sadaffaadhaaf ni taphatu. Roobii boruu ammoo Naamibiyaan Maalii wajjin kan taphattu yoo ta'u akkasuma Saawuz Afrikaan Tuniziyaa wajjin taphatti. Taanzaaniyaa fi Riippaabilikaal Dimokiraatis Koongoon wajjin kan taphatan yoo ta'u Naamibiyaa fi Morookoon immoo boruu galgala waliin kan taphatan ta'a. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Firiidam Miidiyaa dambalii gungumaa uummataarraa
sagantaan keenya qophii ardaa ispoortii har'aaf qopheeffannee kanneen hangammaa turanii qopheessee kan isiniif dhiyeessan Jibriil Muhammadii ogummaa kaameraa fi teeknikaatiin Umar Jamaaltu nafaana ture. Qophiilee Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummataa wajjin turtii gaarii isiniin jecha peejii keenya sabskiraayib gochuudhaan akkasuma immoo yuutuubii keenya daawwadhaa isiniin jenna.